waaqayyo immoo gaariidha. Yeroo hundumaa haala mijatu keessattis haala hin mijanne keessattis waaqayyo gaariidha jechuudha. Garuu haala mijataa keessattis haala hin mijanne keessattis namoota osoo ija wal fakkaataadhaan laalanii akka gurreetti baay'ee natti tolaan. Okay, namoonni faayidaadhaaf qofa osoo hin ta'in, okay, akkuma faayidaa keenyaaf kaannu, okay, miidhamni namaas nuuf galee waan dandeenyuun, okay, namni maallaqa bichaadhaan miti kan nama gargaaru jechuudha biyya kana keessatti. Maallaqa bichaan laalinaas namni saayikoo namaa eeguu bichaan iyyuu waan tokkodha. Okay, abshirsiin jechuu bichaan iyyuu waan tokkodha jechuudha. Kanaaf rakkoon qabu amma waan baay'ee keessa darbiteerta waaqayyo si dabarseera. Okay, maatii keetti nagaan galte yeroo sana galata rabbii miikeellee nagaan sii galeera. Wanti yaalaa badeen jiru yeroo sana miidhamuun kee immoo arra jabina sii ta'a. Waan baay'ee si barsiiseera. Namoota baay'ee gargaaruu dandeessa. Namoota baay'eedhaaf ta'uu dandeessa. Okay, kanaaf waaqayyo gaariidha. Yeroo kamiyyuu kan isin dagachuu hin dandeenye waaqayyo gaariidha jechuudha bakka. Kanaaf dhugaa mucayyoo jabduu dhugaa rabbi baay'ee fuula godhaa hundi keessatti fuula godhaanii ishee. Namni nama dagata, namni nama wajjin nyaatee nama dagata dhugaadha. Garuu waaqayyo nama dagatu. Namni nama nufa garuu waaqayyo nama nufu. Yeroo dhabetti namni fuula namarraa garagalcha garuu waaqayyo fuula isaa miti daqiiqaaf si hundi tokkoof namarraa fuula isaa ija isaa fudhatu dhugaa. Innaa abshir ishee. Ishi gurree galatoomii guddaa isaa jiraadhu. WhatsAppidhaan illee si dubbiseen tureeni. Biyya jalqabsee bari beekee gadda. Jirtanatti fakkaatee deemani. Lakkiyaanoo ture naannoo ji'a sadii iyyuu guutee dandeeme achi. Hojiin akkamii amma? Hojiin hundi naatee jira. Jarri kiyya gara Ameerikaa jiru. Ani kophaa kiyyan jira. Baay'ee tokko naatee jira. Maatiin jechuun warra hojjedhu otoo hin taane akka haadhaaf akka abbaa caala naaf kenne waaqayyo baay'ee dhugaa. Waaqayyo si gargaara dhugaa ishee amma waan baay'ee namoota barumsa ta'uu dandeessa, nama baay'ee barsiisuu dandeessa. Okay, kanaaf wanti sitti dhaga'amu sun si keessa bakka isa hundumaa jabina keetiif waan ta'eef amma akkasitti wanti si boojjisu hin jiru. Odoo ati jabduu ta'uu baatte koo yoona bakkuma sana jirta. Yoona rakkoodhuma sana keessa jirta garuu waan jabduu taateef yookiin kan rakkoo sana keessa baatte odoo ati jabina kee odoo ati jabduu ta'uu baatte ammas bakkuma sana jirta. Yoona garuu waaqayyo faana waan hin dabarre dabarsiteessa miti. Waaqayyo gaditti immoo kun jabina keetiin ta'e kana caalutti immoo waaqayyo si dabarsa ganaa ishee. Ishi gurree. Jabaadhaa hundi keessaniyyuu jabaadhaa bakka jirtanitti hojii keessanitti jabaadhaa walii keessaniif yaadaa okay waan gaarii waliif yaadaa. Namni tokko yoo waan gaarii namaaf yaadeedha okay kan bakka gaarii ga'u yookiin immoo wanti gaariin isaaf ta'u jechuudha. Okay, akkuma mucayyoo kanaanis amma yeroo sana urufatti gadi baafamee waan urufa buleeraan biyya kanatti namni gurreen yeroon kolfanii nama waan tokko hin argine isinitti fakkaata. Innaa kanaaf miidhamni keenya of madaalla yoo ta'e kun fudhatama nuuf hin qabaatu yookiin immoo guddina keenya faanas walitti hin dhufu. Rakkattamiti okay, har'aa kee irra dhaabbattee garuu boruu kee yoo laalte inuma geessa bakka yaadde sanaa jechuudha. Kanaaf jabaadhaa hundi keessaniyyuu dhugaa jabaadhaa. Yeemir innaa akkasii
isinin jaalladha, isinin kabajaa. Fooloo taasisaa hundi keessaniyyuu. Innaa obsi koo jashi. Ishi gurree tole. Eebbifamee jabaadhu ishee. Bal'inaan immoo hin haasofna guyyaa tokko. Ishi gurree tole. Yeroo isheenti guyyaa tokko na seensisa sumaan fooloo naa taasisiillee siin jedha. Nafaa taasisan ijoolleeni. Ishi gurree. Tole ishi nagaan bulee. Argite miti malaalama nama kana dhugaa rabbi namoonni micayyoo kana waan ta'e jedha sun jiru jechuudha. Anis gurreen osoon gaafas waan sana jedhee ni jiraadhe laalarra waan ishiin naan jettu jechuudha. Bakka ishiin jirtu kanatti nan qaanaa jechuudha amma. Okay, jecha hin taane namaan jechuurra immoo iitumaa sagalee sana dhageeffatanii callisuu wayya. Okay, dhugaa rabbi isiniin jedha. Anamma yeroo sana yookiin waan ta'e jedheeni yookiin immoo micayyoo kana yookiin tuffadhee bira darbe ta'ee har'a ittiin qaanaa jechuudha. Garuu immoo micayyoon kun achi keessaa baatee akkasitti arguu kootti immoo baay'een itti gammadaa jechuudha. Okay? Innaa akkasii namoota of eeggachuun laal kun akkasitti nama fayyadaa jechuudha. Namoota of eeggadhaa. Okay? Uumaa namaan godhinaa garuu namaaf of eeggadhaa. Birrii takka baastee namaan kenniin garuu namaaf of eeggadhu. Namaaf of eeggadhu. Nama keessattuu nama isinii gadi jiruuf dhugaa waaqayyoon isiniin jedha. Nama isinii gadi jiruuf of eeggadhaa. Okay? Inni isinii ol jiru dhimma isaati dantaasaa jiraata. Homaa siif hin godhu, homaa sin gootuuf. Garuu kan si gadi jiru sanaaf of eeggadhu. Hin beektu waan ta'eef sadarkaa namaa. Innaa akkasidha. Ani gurriin keessanii. Ani mee danda'ee naasa'u haasaan beeku ani ishee. Ani danda'ee naasa'u. Ay saarichoo. Saarichoota dhiisan keen dubbadhu dhiisi. Innaa dhugaa micayyoon ammaa kun dhugaa wanti ishiin dabarsite waan gurguddaadha dhugaa. Baay'ee cimtuudha ishiin. Baay'ee dhugaa rabbi. Ani garuu ishiin beeku amman ishee argetti waan natti himte irra dhaabbadhee wanti ishiin dabarsite waan baay'eedha jechuudha. Kanaaf rakkina keessa warri jirtan jabaadhaa hin darbaa. Yeroodhaaf rakkattu malee yeroo hunda akkasitti rakkattu miti ishee. Wanti isin beekuu qabdan yeroo hunda akkasitti rakkattu miti. Innaamoo jechuudha hundi keessaniyyuu immoo gurree hundi keessaniyyuu wanti isin beekuu qabdan uftanii gurree kana rakkanne naamin jedhina ishee. Amma ani waasaapbii akkatti seenu dhabe dhugaa rabbi. Ani haftaami miti. Ani yeesuma akka keessaniiti yookiin waan hin qaburraan nama gargaara malee ani haftaami miti yookiin qabeenyaa qabatamaa tokko lafaan qabu. Okay, gurree na gargaari warri jettan. Okay. Amma hin danda'urraa ilman nama gargaara garuu. Anamma faa qaanaan jira dhugaa rabbii. Qaanaan jira jechuudha. Kanaaf kana sirriitti beekaa. Okay. Yeroo namni tokko yeroo jechuudha. Namni wayii sin gargaaree dabarsaa nama sana namatti fidina. Okay. Gargaaramte waan ta'eef abalu immoo namatti duuba keetiin immoo namatti hin ergin. Akkas ishii kan sin beekuu qabdan. Namni tokko waan qaburraa yookiin immoo waan hin qabnerraa nama gargaara waan ta'eef akkasii ani immoo haftaami miti asumaan akkanaa beektaniin barbaada. Akkasishi jabaadhaa. Waaqayyoommoo kana caalatti waan guddaa akka waliif goonu nu haa gargaaru. Amma wanti xiqqoo walii gochaa jirra. Wanti xiqqoo irratti wal gargaaraa jirra. Kana caalatti immoo akka wal gargaarru Waaqayyo nu haa gargaaru ishee. Nan kolfaa minnaa waasaappii arguu waasaappiin naan arguun kolfaa.